Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Saamichi hidhaa fi ajjeechaan waraana Bilxiginnaa raawwatu jabaatee itti fufeeraa jedhame. Haleellaa humni addaa Gambeellaa raawwateen lubbuun namaa darbuun ibsame. Maatii qabsaa'otaa adamsanii hidhuun jabaatee itti fufe. Walloo aanaa baateetti poolisoonni dhukaasa walitti banuun dhaga'ame. Balaa ibiddaa naannoo Sumaalee Jigjigaatti mudateen dukkaanni daldalaa 900 gubate. Godaantonni Itoophiyaa daangaa Saawudii fi Yemen irratti ajjeefamaa jiru. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Saamichi hidhaa fi ajjeechaan waraana Bilxiginnaatiin raawwatu jabaatee itti fufee jedhame. Mootummaan Bilxiginnaa Oromoo fi Oromiyaa cabsuun sirna abbootii irree kana seewwanii duriitti deebisuun bulchuuf yaalii gochaa jiru. Ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesuu, hidhuu fi qabeenya isaanii barbadeessuu hojii idilee isaa taasifatee akka jiru maddeen keenya ifoomsan. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 4 bara 2023 godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti jiraattota aanaa Waamaa Agaloo kan magaalaa Naqamtee jiraataa turan 2 maaliif milishaa ta'uu didan jechuun qabanii hidhuun isaanii dhaga'ameera. Namoonni kunneen obbo Gammachuu Jootee fi Galataa Taaddasaa kanneen jedhaman yoo ta'an jiraattota aanaa Waamaa Agaloo ganda goosanii Baabbooti. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda Macarbaariitti nama tokko haala suukkanneessaan ajjeesuun isaanii barameera. Namni haala suukkanneessaan ajjeefame kun maqaan isaa Siraaj Muusaa kan jedhamu yoo ta'u sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun akka ta'e maddeen dabaluun ibsaniiru. Haleellaa humni addaa Gambeellaa raawwateen lubbuun namaa darbuun ibsame. Gaafa adoolessa 6 bara 2023 mootummaa naannoo Gambeellaa naannoo marfata Mattuu Gajjallaa bakka Istaadeemii jedhamutti halkan keessa miseensonni poolisii humni addaa duraanii kun raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhataniin raayyaa ittisa biyyaa irratti miidhaan du'aa fi madoo jabaan qaqqabuun ibsame. Sababa dhukaasni gurguddaan magaalattii keessatti ta'eefis uummanni ganama mana banachuu sodaachuun hawaasni hojii idilee isaaniitti osoo hin seeniin hanga sa'aatii 4 turuu maddeen himaniiru. Oduma wal fakkaatuun waraanni Bilxiginnaa kun magaaluma Gambeellaa keessatti ilmaan Oromoo 2 badii tokko malee dheengadduma gaafa adoolessa 6 bara 2023 ajjeesuun dhaga'ameera. Dargaggoo dhalootaan magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 5 ta'ee Mulgeetaa Caannaaloo kan jedhamu naannoo buufataa Gondar masjiida cinaatti kan ajjeesan yoo ta'u dargaggoo Akiliiluu Geetahuun ammoo naannoo marfata Mattuutti ajjeesanii jiru. Akiliiluu Geetahuun abbaa qabeenyaa mana kompiitaraa yoo ta'u kanaan dura sabni Anyuwaa mana rifeensa sirreeffannaa isaa gubanii akka turan maddeen magaalaa Gaambeellaa dabaluun addeessaniiru. Maatii qabsaa'otaa adamsanii hidhuun jabaatee itti fufe. Mootummaan Bilxiginnaa namoota kaayyoo fi akeeka kiyya dura dhaabbatu jedhee yaadu mara kaanidha kaan ammoo ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Iluutti kaabineen Bilxiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhuun dararaa jiru jedhame. Kaabinoonni aanaa maatii qabsaa'aa miseensa waraana bilisummaa Oromoo Jaaldiigaa Diinaa torbee 3 oliif hidhuun rakkisaa jiraachuunis himameera. Maatiin Jaaldiigaa Diinaa kanneen mana hidhaatti dararamaa jiran tokko Aadde Zannabuu Baqqalaa Harmeessaa, 2 obbo Abarraa Sabbooqaa obboleessa isaa, 3 Baay'isee Mootii obboleettii isaa, 4 Aadde Fiqiree Mootii obboleettii isaa akka ta'an beekameera. Walumaa galatti magaalaa aanaa kanaa kan taate magaalaa Tajiitti roorroo hedduu uummata Oromoo naannoo kana jiranii fi maatii qabsaa'otaa irraan gahaa jiraachuun irra deddeebiin gabaafamaa tureera. Walloo aanaa baateetti poolisoonni dhukaasa walitti banuun dhaga'ame. Kaamni Oromiyaa godinni Walloo yeroo hedduu irra deddeebiin naannoo humnoonni finxaaleeyyii haleellaa itti raawwatan akka taate ni beekama. Naannoo Oromiyaa jalaa baasee bulchiisa warra nafxanyaa jalatti akka bultu erga mootummaa wayyaanee taasisee as uummanni kaaba Oromiyaa kun saba Oromummaa isaa guyyaa tokko nagaan bulee hin beeku. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 5 bara 2023 godina Walloo aanaa baateetti dhukaasa poolisii Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti banameen lubbuun namaa darbuun dhaga'ameera. Dhukaasa poolisiin Oromiyaa Muhammad jedhamu raawwate kanaan lubbuun poolisii sabaan Amaara ta'e Abduu Ahmad jedhamu darbee jedhu jiraattonni. Godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo qe'ee isaan irratti tuffatamuun ajjeefamuu, hidhamuu fi godaansifamuun cinaatti ilmaan isaanii namummaa mulqamuun sabaan tuffatamanii miidhamaa jiru. Dhukaasa quuqama sabummaan ilmi Oromoo irratti banee finxaaleeyyii Amaaraa keessaa ajjeese kanaan okkora mooraa waajjira poolisii aanichaa keessatti uumamee fi hojjettoota bulchiisaa gidduutti walgaarreeffannaa sanyummaa dhalateen tasgabbiin dhabamee akka jiru maddeen dabaluun ibsaniiru. Balaa ibiddaa naannoo Somaalee Jijjigaatti mudateen dunkaanni 900 gubate.
Balaan ibiddaa guddaan kun magaalaa Jigjigaa magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo Sumaalee kutaa daldala gabaa Taayiwaan Haaraa jedhamuun beekamu keessatti ka'e. Miidiyaan Sumaalee Fast Info akka gabaasetti yeroo ammaa kana ibiddaa kanaan dunkaannii fi qabeenyi daldalaa hedduun manca'eera. Haa ta'u malee hamma nuti gabaasa kana qindeessinetti lubbuu namaa irra miidhaan gahee adda hin baane. Godaantonni Itoophiyaa daangaa Saawudii fi Yemen irratti ajjeefamaa jiru jedhame. Godaantonni Itoophiyaa daangaa Saawudii fi Yemen irratti humnoota nageenyaa Saawudiitiin guyyaa guyyaan ajjeefamaa jira jechuun dhaabbati Mixed Migration Center jedhamu himate. Humnoonni nageenyaa kunneen godaantonni akka Saawudii hin seenne faleellaa raawwataniin lubbuun namaa darbaa jira. Lammiilee Itoophiyaa Yemen jiran akka odeeffadhetti lammiileen balaa guddaaf saaxilamaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Godaansa seenaalaa gara Jibuutii Yemen keessa bahamee Saawudii seenuuf taasifamu waggaa waggaatti lammiileen hedduu lubbuu dhabu. Waggaadhuma kana keessa mootummaan lammiilee 130,030 Saawudii irraa deebisuu ibsus kanneen seenaala imalan ammayyuu inuma jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun maatii ta'an hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii